miidiyaa Oromoo jettanii jiracha keessa. Joohar mataa isaatti guyyaa lama faa bilbileetiin aboo Joohar akkana keessaan jira naa dubbisi yennaan dhaqeetiin dubbise jee achumaan na jala badenniniisi dabree miidiyaa hiree naa kennuu dhiisi na dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Tootaalii akkana miidiyaa OMN irra dhiyaadhee ergaatii uummata kiyya dabarfadhu akkam feene Jooharis nagarsiisee jechuudha. Ammoo tokko guddisanii tokko cabsuudhaaf kan natti fakkaatu. Wanni ilaahan qaarraa Oromoon qabsoo gooteef haqaafi. Kaamma ammatti itti jirtullee haqaafi. Haqa sayyaa Oromoo nutis akka warreen dhoorkanne. Dubbii hedduu jira. Ogguma takkatti gabbaasanii waan hin taaneef tataate hundan dubbatanii wanniin ani isinii itti tuqe kun amma irra xiqqoo isiiti. Waan nama suukanneessaatiitu kana keessa jira. Kanaa jecha dubbii tana ija gatii qabduun rabbi sodaachaa laaluun gaarii natti fakkaata. Irraan tana miidiyaa fi maallaqa qabaachuudhaan haqa namaa rajjetanii haqa namaa dho'isuun illeen waan natti hin fakkaatu. Ammoo irra deebi'eetiin irbuu Oromootiin isinitti hima. Yoo waan anjii tana keessa kijibni tokko jiraate osoo narratti hin bobbaane nama nan tahine hin quwachiisaa laala waan narra ga'e kana na laala. Horii hiyya waaniin ala dalageeftan asit dalage hunda fudheetiin dinqii bira gannaqee jechuudha karaa adda addaati. Kanaas nuti naannoo keenyatti namni tokko waggaa waan Oromoodhaa dubbatee sabboonummaa keessatti agarru gogummaa haa ta'u beekumsa haa ta'u lubbuu teenya kanninaaf takkaa dinquutu karaa kanaan dhufa jee yaanne waraqaan nuti kurfeeffannees hin jirtu namni walitti kurfeeffatu namni waliif du'u waliin du'u jechuu wal wanni jiru kanan jiru maallaqa boruu badaa alagaa duratti waliin qaanyeessinu jechuufin ilaa hangaa irraa useetaa. Ar'allee wanniin ani bakkayyuu seenee dinquutti waywaachaa tureef bakka inni deemutti illee namatti illee waanuma tana keessaa na baasii haa qulqullaa'uudha. Namni horii fi ka waan fedhe dalagee kuliis dalagee dadhabee fide silaa waa namaan dhiisu akkuma tokkootu akka tokko ta'e wanniin hin irraanfanne takkaa galgala tokko ugaan fuula rabbii dhaabbadhu yaa rabbii kiyya obboleessa kiyya kanaa wajji nagayaan addaan na baasi osoon hin ji'in buleen beeku ilma namaati nama dhagayama ani waa gowwaasiimi xiqqoo Oromummaan na sobee mee namni haqaaf dhaabbatan haqa laaltan dubbii tanarra deebi'aa laalaa na arrabsuu dura. Warri lakkii haqa laallaa gurbaan kun akka isin jettan kanaami hin arrabsinu ju'us galatooma. Warri na arrabsees dogoggormaan na arrabsitanii dogoggoo galatooma. Wanni na dhibe immoo qabsoo gootonni keenya hedduun itti dhumanii nuti arraame ka qabsoo Oromoo erganne. Qabsoo teenya anaa fi dinquu gaddeebiftanii hoggaa bifa qabsootii fi bifa siyaasaa gootanii haqa namaa dura dhaabbattan rabbiin isin dura dhaabbataa beekaa. Hanganumaan ja'a مع السلامة نجاتي